Ashamaa kabajamtoota daawwattoota keenya oduuwwan faayinaansii torbeewwan kana ijoowwan isaanii dursee isinitti mudhaan ni gala. Gatiin bittaaf gurgurtaa doolaara Ameerikaa fi maallaqawwan biyya alaa kan biroo dabalaa adeemuusaa, gatiin bunaa saffisaan dabalaa adeemuusaa, qaala'insi gatii meeshaalee gadi adeemaa jira jedhamuusaa fi aksiyoonota waraqataan kennaman irratti adabbii cimaan labsamuu isaa oduuwwan keenya faayinaansii torbee kanaatiin kanan isinitti muta. Kabajamtoota daawwattoota keenya chaanaalii kanaan oduuwwan faayinaansii ijoo biyya keenya keessatti torbeewwan darbe kana keessatti uumaman dafinoo yeroo hunda sa'aatii 9 irratti kanan isiniif dhiyeessu yommuu ta'u, chaanaalii kana hamma yoonaatti subscribe yoo kan hin goone ta'e maaloo subscribe godhaa, like fi share gochuus hin irraanfatinaa. Yaada keessaniif gaafii keessan immoo comment section irratti naaf barreessaa jedhee amma ganumaan gara oduu bal'inaatti kanan darbuun ta'a. Torbeewwan darbe kana keessa gatiin bittaaf gurgurtaa maallaqa biyya alaa daballee argamsiisaa itti fufuusaa kan argine yommuu ta'u, fakkeenyaaf dhaabbata daldala maallaqaa biyya alaa roohaatti doolaarri Ameerikaa tokko birrii 144 bitamaa birrii 146 kan gurguramu yommuu ta'u, paawundiin biyya Ingilizii birrii 172 bitamaa birrii 175 kan gurguramu yommuu ta'u, yuuroon birrii 147 bitamaa birrii 149 saantima 94 gurguramaa ooleera. Akkanumas dirhamni biyya United Arab Emirates birrii 39 kan bitamu yommuu ta'u, birrii 39 fi saantima 78 kan gurguramaa oole argineerra. Dabalataan baankiiwwan daldalaas gatii bittaaf gurgurtaa isaanii suutaan dabalaa itti kan fufan yommuu ta'u, fakkeenyaaf doolaarri Ameerikaa tokko baankii hojii gamtaa Oromiyaatti, baankii Awaashitti, baankii Sinqeetti birrii 130 kan gurguramaa ture yommuu ta'u, baankii Gadaatti immoo birrii 131 fi saantima 63 gurguramaa turuu isaa argineerra. Gatiin kun caalbaasii baankiin biyyaalessa Ethiopia dhiheenya kana geggeesse kan mul'isaa jiru jedhamee kan amanamu yommuu ta'u, gatiin kun keessumaa qaala'insa jireenyaa irratti shoora mataasaa taphata jedhamee amanama. Oduu gara biraatiin immoo gatiin firii bunaa ji'oota darban kana keessa haala saffisa qabuun dabalaa deemuusaa kan dhageenyu yommuu ta'u, bara faranjootaa darbe kana keessa gatiin bunaa 70% dabaluusaa kan himame yommuu ta'u, bara kana bara 2025 qofa immoo gatiin bunaa 20% dabaluusaas himameera. Gatiin buna Itoophiyaa yeroo ammaa kanatti 17% oliin kan dabale yommuu ta'u, bunni biyyattii kiloogiraamni tokko haga doolaara Ameerikaa 9tti akka gurguramaa jiru ragaaleen adda addaa mul'isu. Gabaan biyya keessaatis ta'u gatiin bunaa yeroo ammaa kanatti kiloogiraamni inni tokkichi birrii 1200 oliin gurguramaa akka jirus argineerra. Oduu gara biraatiin qaala'insi gatii mi'aawwan adda addaa ji'a darbe kana keessa 15% ga'uun isaa tajaajilli istaatistiksii inni biyyaalessaa ifoomseera. Akka ibsa dhaabbatichaa yoo ta'e daballiin gatiiwwan meeshaalee ji'oota darban hedduuf haala gadi deemuun kan dabalaa jiraachuu isaa kan hime yommuu ta'u, ji'a darbee 15% kan dabalee kan ture yommuu ta'u, gatiin waliigalaa meeshaalee ji'a darbee kana keessa immoo 15% qofaan dabaluun isaa himameera. Kunis tarsiimoon baankiin biyyaalessa Itoophiyaa waggaa tokko keessatti bara 2026 akka warra faranjootaatti qaala'insa gatii 10% gad buusuudhaaf yaalaa jiruuf gameessa ta'uun himameera. Haa ta'u malee dhaabbileen idil addunyaa kanneen akka IMF fi World Bank gatiin qaala'insa jireenyaa biyyattii 25% ol ta'uusaa immoo himu. Oduu gara biraatiin abbaan taayitaa gabaa kaapitaalaa Itoophiyaa dhaabbileen aksiyoonaa miseensota 50 ol qaban kamiyyuu ragaa aksiyoonaa waraqaa laachuu labsii isaan dhoowwu dhiheenya kana ifoomseera. Akka abbaa taayitichaatti yoo kan ta'u ta'e dhaabbanni aksiyoona gurguru kamiyyuu ragaa aksiyoonaa waraqaa yoo kan kennu ta'e adabbii birrii 100 irraa kaasee ol adeemuu kan adabamu yommuu ta'u, ragaan aksiyoonaa kamiyyuu mala dijitaalawaa ta'een dhaabbata Central Securities Depository jedhamu kan baankii biyyaalessaa Itoophiyaa jalatti dhaabbate akka galmaa'u dirqama kaa'eera. Kabajamtoota daawwattoota keenya oduuwwan faayinaansii torbee kanaaf ijoowwan jedhee isiniif walitti qabe kanneen amma ammaa dhageessan yommuu ta'u, viidiyoochi yoo kan jaallattan ta'e maaloo like share godhaa, gaaffii fi immoo yaada kan qabdan yoo kan ta'u ta'e comment section irratti naaf barreessaa jedhee chaanaalii kana hamma yoonaatti yoo subscribe hin goone ta'e subscribe akka gootan isin affeeraa. Hamma torbee dhufuutti oduuwwan faayinaansii birootiin hamma wal arginutti horaa bulaa kan isiniin jedhu ani Gammachuu Birhaanuuti.